jechuun ammaka roobe adaama fakkachuun ammaka balaan boote rozan ulfaa'ee sanu sa'idurra assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtanii naguma nagaa keessanii baga nagaa taatanii YouTuberoonni gurguddaan kun prankiin isaanillee namatti tola Coran isaanillee namatti tola diraaman isaanillee namatti tola amma diraaman axanaqaqee duraan dursee Roozaa teennaa baga rabbiin nama siif hin taane nama siif bultiif siin taane irraa rabbiin si qabee inshallah nama bultiif si ta'u nama si jaalatu nama si kabaju nama maatii keessiif kabaju rabbiin siif haa kennu jaarsa gaarii siif haa kennu kan sin aarsine kan sin daarsine kan sin baqa kawaa hundaanuu akkasitti boottee jette kana kan boonni ka gammachuu wajji jiraattu rabbiin siif haa kennu inshallah rabbiin hiree bareedduu haamilee bareedduu siyaasolchuu hireen takka nama baddee hin haftu maaliif jennaanini yoo rabbiin takka si jalaa jallisee takka qajeeltuu si kenna rabbiin hiree qajeeltuu hiree bareedduu siif haa kennu Roozaa teennaa itti aansuudhaan immoo engadda video way hojjetanii Roozaanii Sa'idutti heerumuu heddii Roozaa fuudheedha Sa'idoon jettanii dasnama jettanii Sa'idoon kun hanga jedhu waan durba taate hunda lafarra xaraguu hedha mucaa maal taate si maal taate nagaru dhiirri arbooyyee durooyyuu adagaadha durba kanan dhiisanii hin beekanni ijoolleen arbooyyee durba barachuu fi biyya sanii dhaqani hunda duraan biyya keenya haga kutaan 12 hin jiru beetanii achi jira warra Sa'idoo faa bira jira arbooyyee jedhamti iddoon isaanii arbooyyee san jira aga kutaa 12 nu biratti hanga kutaa 8 qofa jira duraan jecha yeroo anjoollee yeroo nu ijoollee እና achi durbi kun yoo achi dhayte durba babbareeddu kana ijoolleen arbooyyeeti ulfeessee garaa kanatti guutee nutti as deebisa wallahi anni yaadadha muciyyoo takka maqaan isii Caalii jedhamti Aziizaa yookaan mana barumsaatitti maal bareeddii miti akka malee kana bareeddi akka malee osiniin jiru akka malee bareedduudha mucattii sanii hin fuunellee mucaan ulfeessetuma dhiisee fakkaate akka godhan dhabanii biyyattillee galtee soba tutturtee yoo garaan ol guddatu deemu asii adaadaa isii bira gara Harar badde amma aadiidha malee duraan biyya keenyatti dubartiin tokko son heerumin ulfoofte jechuun safuu guddaadha hin dubbatanii yumoo ulfeessee galuu hin dubbatanii yu ulfaayu jedhanii waan akkasiin dubbatan safuu guddaa waan nama qaanessu jechaadha kazaan ulfooftee dhuftee akka taatu dhabdee jetta wallahi laazim mucoon sun baay'ee garaana nyaatte biyyallee baatee achi deettee daa'ima sanillee achi Hararumatti adaadaa isiitii kennitee adaadama isii biratti gattee dhuftee erga gattee dhufteellee baqa biyya jiraatu jibbisiisee hin jiraanne biyya keenya baqa yaani arsii naannoo keenya arbaa guuguu jiraatu diddee gara Baalee roobee sanitti barsiisannata kolleejjii roobee argatte achumaan roobetti barattee geessitee achi gaafa kaanii dallumannaa na fakkaate dallumannaa sanitti hojii ramadamtee achumaan achitti warra achitti yeroo hunda akkasitti inni sargeen jetti ka bahar maadoo no inji ka bahar wadi inda yadarga jetti ka hawaash maadoo bahariin kuni hawaashin kuni laga guddaa akka naannoo yaani akka arbaa guuguutti beekanii hawaash laga guddaadha laga guddaa sani as nan godhin achi malee jetti yeroo hunda rabbiin buusee dallumannaa isii buusee warra achitti fuudhee wallahi achitti hafte biyyan dhuftu namni du'uun dhuftu namni fuudhuun dhuftu namni eerumuu hin dhuftu bakka achumatti hafte mucoon suni haga ilaa ammaa jecha hiyyaadadha yeroo takkatti bichaa dhufte jedhan yeroon isiin deemte sanii ani tarii Allahu aalam wallahi barattuu kutaa 3 aw 4 hagana ta'a bakka achumaan deemte achumaan hafte achumaan achitti hafte jechaadha kana ijoolleen arbooyyee rakkoo cimaa ijoolleen dhiira isaanii yoo san rakkoo cimaa ijoollee shamara kenna rageessaa turanii rabbi isaan haa qajeelchu nummoo carraan nu godhee alhamdulillah wala arbooyyee deemneen baranne numa biratti haga kutaan 12 nu baname yeroo umriin keenya gugurdannee barumsa bakka san geennu achumatti barame jecha an fakkeenya fi kutaa tokko haga kutaa 10 haadhuma abbaa kiyyaa bira taa'ee isaanuma nyaata isaanuma bulaa isaanuma jiraata
bar egeesse jecha maafi walam zalamnaate mana barumsaa deemu mana barumsaatii manatti galu bishaan waraabu lagabu bishaan waraabdee manatti galu birkalleen hin jiru birkaan haguma dhiyoo kana galee birkaan amma fakkeenyaaf yeroo ankutaa saddeetiisi akkasna fakkaate yeroo ankutaa saddeeti birkaan nu galee hin qabnu yoo san birkaa bishaan laga waraabnaa madda waraabnee dhuyinaa amma akkanatti ijoolleen wallaahi yoo laalu bar ijoolleen na duuba dhalatte kuni ila taznaannaatee guddatte isinitti immoo mana keenya silkii yoom galee silkiin itti bilbilatan tuni tamanaa gize ambarattu kutaa sagaleeti moosi kudhaniiti silkiin gale silkiin sanuu itti qollofama laala wallahi qulfi qabdi itti qollofama bilbila nookiyaa tanila ka obboleessa kennaa ka abbaa kennaa kadhannee fuunee geemii ittiin taphanna namatti bilbiluun qabnu ka wala jaalallee maafi wala hiriyaa maafi yeroo sanbar yeroo nagaati wallahi yeroo nu kutaa kudhan fixnu sani anamma bira 2000tti kutaa kudhan fixe barakuma lama mitila sagaltamii sagal fixee kuma lama kutaa kudha tokko hin seene jedhee garuu hin seene preparatoriyaa yani bara sagaltamii sagal maatirikii fudhe laala yeroo sanii homuun jiru wala duriyyeetti haasawuun hin jiru wala maaliin hin jiru bilbilli hin jiru yeroo nagaa abibti nagaan baatee galta duriyyeen karatti si lakkaftu hin jirti sunuu haga sundaa miti warri kararra taa'ee caatii nyaatu warri kararra taa'ee sijaaraarsu kun yani duriyyeen hin jirti mireeka isin lakkafti kararratti bas achi booda wallahi yeroo nagaa sa'aatii feetetti baatee galtaa sa'aatii feetee galtaa baataa galtaa yani nagaan deemtee deebitaa fakkeenyaaf yeroo sanitti tan umrii keessanitti qoraan takkaa jiru keerratti cabseen beeku bishaan anuma waraaba bishaan litirii 10 ol yaayyoon tiyanatti dhiisanii litirii 10 deema yoo dafee deemu barbaade guyyaa jimaata mazida fi barmeela tokko jira barmeela saniin guutaa ufii kophaa kiyya guutaa yoo sani yoo dafee deemu barbaade farda yaabbadhee gulufsiisaa deema achi aabbonna ari'anii fardi ulfaa yookaan fardi garatti daa'ima qabatte maaliif yaabbatanaan jedhanii ari'an sanuu leexaa yaabbadhee gulufsiisa ture yoos fardarra leena dhoorganii malkaan nutti kaluudha mana keenyatti kaluudha garuu qilee takka qabdi gaara takka qabdi yoo ol bayan yoo gadi deemanii shatattee taphataa deemna yoo ol baan immoo xiqqoo gaara wayii qabdi litirii 10 baadhee wallahi ganama subii ka'ee barmeela sanniin guutaa yoo namni nagargaare yoo namni nagargaarinis nin guutaa yeroo hunda imaamni sun masjida sanii rabbi rahmataa godhu fi amma du'ani yeroo hunda du'aayinaa godhani zayitoti yanaan jedhani wallahi zayitoti yanaan jedhani rabbiin waan obboleewwan keetii hin kennin ni'maa obboleeyyan keetii hin kennin si haa kennu naan jedhan rabbiin bakka guddaan si haa ga'u rabbiin si haa guddisu naan jedhan du'aayinaa godhaa turani wallahi aamin jedhaani baay'ee du'aayinaa godhani yeroo ijoolleen madrasaa barattu ani qura'aan yeroo baay'ee waan na dhibuuf bakka taa'ee dhageeffadhellee yoo naa galu dide an bishaan waraabee masjida hin guutaa masjida yeroo sanii minxaafiin amma jiru kun hin jiru yeroo sana kanatti hin cammarre saaleenii afanii saaleenii san baasee hin dhiqaa saaleenii san yoo ganna masjiduma san keessatti dhiqaa bonallee garuu hin dhiqa maaliif bishaan harootu jira garuu bishaan haroon sun baay'ee gadi fagoo waan ta'eef boolli yoo namni naa waraabuun jiraatiin ittiin kalaa'u in sodaadha aabbollee waan asxanaqaqanii natti maniif bishaan kana of eeggannoo irraa godhi bishaan kun gadi fagoodhaa keessa ba'uu hin dandeettu yoo namni masjida keessa hin jirre hin seenini waraabii waan naan jedhaniif hin sodaa yoo namni jiraatu bishaan sannaa waraabanii ansaaleenii hin dhiqa masjida kana wallahi masjidni keenya bareedaa bal'aa tokko mee ijoolleen abbaa jamaa yoo sagalee kee dhageettanii argitanii masjida san keessaa saaleenii guuree wanti kana waan hunda keessaa alatti gadi guuree kophaa kiyya dhiqa wallahi kophaa kiyya ganna obboleessi kiyya hin jira na gargaaraa ammallee hiriyootiin tiyya ka baay'ee jaaladhu Nuuriyaa Hasan Zamzam Nuuriyaa Huseen Zamzam Hasan Badriyaa Jundii haganuma bakka nu nama afurii ijoollee baay'ee rabbaashanyaa turres ijoollee baay'ee cicimtus ture wallahi yeroo ijoollummaa keenyatti እና ሳሌኒ ከነባሴ እንዲቃ ገነመ ሱቢ ዴማ እንቤ ከናዮኒ ጉያ ጅማታ ማሩፋን በከነም ኒና ኤርገቱ እንጅሩ ዮመኒ በሩምሳ ኪያ ገነማ ታኤ በርሲሶታሌ ሀየ መጋፈደ ገላ mana barumsa dhaqee maqamamame hayyama gaafadhe gala maarufa kala sin beekanundu mucayyoon seemu saar masjida dhiixinaan jedhani guyyaa jimaata in beekani masjidan dhiqaa
wanni saaleenii hin dhiqaa saaleenii yoo ganna ta'e roobni mancorooriin hin jira sanumaan dhiqaa yoo bona ta'e mootu malkaa buusee dhiqee deebisa mazida bona hin dhiqu bishaan waan hin jirree fi ganna qofa dhiqaa wallahi maadri yeroo san uf duuba deebi'ee yoo yaadadhu alhamdulillahi rabbil aalamiin ijoollummaa kiyyatti rabbiin galanni isaaf haa ga'u baay'ee yani nama cimtuu turte sababan quraanni na dhibuu fi qara'uuni garuu masjida keessa yeroo hunda masjida keessa nan dhaban ni yaadadha gizee tokko barattuu kutaa 6 ta'ee soomana keessa magriba salaannee gara manaa namni gar manaa galanii ishaayi salaatanii kunin galanii kun achum taanaa yani ishaayi salaatee Itoophiyaatti beeka ka ishaayi salaatanii alaxuuli tarawin jalqabanii ay hingalo sumatti eegaa du'aa godhaa jedhee barattuu kutaa 6 baay'ee xiqqoodha nama guddoo miti irrimni na qabee silaa ijoolleedha irra fi masjiduma san keessatti ida dubartilleen dhufanii salaatanii wardiilallee salaatanii galanii gar mana warri kenna na suqanii na dhabanii bakka mucayyummaan kun eessa deemte jedhanii na dhabanii achi ani da masjida keessa rafee zabanyaa yoo ol seenu nama gurdiin kiyya adii hunduun iskarbiin kiyyallee gurdii huccuu adii dhabe walumaa galatti maali kun a'uuzu billaa jedhee iyyee alatti ba'e wanni dubartoota keessa waan ta'eef achi ganaa dubartii ollaa waamanii ilaalanii yoo jedhanii yoo na kaasanii ani immoo bar tarawih salatu ida jedhan tarawih maal tarawih namni qaata salaatee gara manaa galee warri qaata sisoo qaamiti zaytu tazirta yazra ganaa achi warratti galchanii ayoni lammatiin an jedhan mee lammati tarawih salaata jedhi masjida sandaqina an jedhan magriba salaate ishaa salaate galina an jedhan sitti wajjabni ati maatu masjida manatti salaatu an jedhan umriin keetu wajjin geenne gazaan achi ima deema dhokadhee deema bari mootiqoodha achi gaafa kaanii aabbonnaa lolanii lammati indeemini manumatti salaatiin an jedhan efshi jedheeni erga guddadhee silaa anuurra fukaa guddadhe akkasii jechaadha wallahi yeroo ijoollummaa dabarsee alhamdulillahi rabbil aalamiin baay'ee das nama jedha amma garuu umrii kanatti soo abbaan jaafee na hayyame ammallee deemee masjida san dhiqee mazida sani akkana fakkaatu san diiganii kabira jaaran fakkaata gimbiin dhakaan jaaranii osoo abbaan jaafee na hayyame ammallee deemee mazida san dhiqee haree afee wallahi erga ganama akka duraanii sanitti erga ganama achi taa'ee zuurii salaatee asrii salaatee magriba salaatee shaayii salaatee galee alhamdulillah garuu amma yaa erga jaartii namaa ta'ee jaarsi nama ayyame malee ufumaan deemuun hin jiru waan ta'eef uma gochuun danda'u masjida keenya yaadannaan imaan na qabe wallahi of yaa rabbii